Har'a kan ilaallu dibata qaama namaa addeessu dibachuu kan jedhudha. Dibata qaama namaa addeessu kanneen akka Kaarolaayit, Raadiyaans, Siivookileer kan jedhaman hedduu jiru isaanii. Isaan kana dibachuun faayidaa akkamii qabaa? Miidhaa akkamii fiduu danda'aa fi of eeggannoo barbaachisu kan jedhudha. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan waa'ee fayyaa waan hedduu irraa barattu. Kanneen haaraa ta'an sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Kanneen kaan immoo laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatina. Mee asumaan dibata qaama namaa addeessu dibachuun faayidaa akkamii qabaa? Miidhaa akkamii qabaa? Of eeggannoo akkamii barbaachisa kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Dibanni qaama namaa addeessuuf oolan kun akkuma maqaan isaanii ibsu qaama namaa addeessuuf gargaaru. Dibanni akkasii kun egaa darbee darbee mana yaalaatii ogeeyyii fayyaa keessumaa ogeeyyii gogaa dhibeewwan gogaa miidhuun gurraachisanii darbaniif ni ajajama. Dhibeewwan tokko tokko gogaa erga miidhanii booda xabaasaa yookaan mallattoo gurraacha ta'e kaa'anii yoo darban dhibeewwan kana furuuf ogeessi fayyaa yeroo murtaa'eef ajajuu danda'a dibata akkasii. Haa ta'u malee namoonni hedduun yeroo ammaa gogaa isaanii addeessuuf ajaja tokko malee yookaan ajaja ogeessa fayyaa malee fayyadamaa jiraachuun beekamaadha. Mee gara faayidaaf miidhaa isaa otoo hin deemin dura dibanni kun akkamitti gogaa addeessa kan jedhu haa ilaallu. Dibanni kunneen yookaan skin lightening yookaan kan gogaa addeessan kun kan gogaa addeessuun hanga meelaaniinii gogaa keessa jiru xiqqeessuunidha. Akkaataa isaan itti gogaa addeessan hanga meelaaniinii gogaa keenya keessa jiru xiqqeessu. Kan isaan gogaa keenya addeessanis yookaan kan isaan dalaganis seelota gogaa keessaa meelaaniin oomishan kan meelaanoosaayit jedhaman dhabamsiisuunidha. Akkuma beekamu egaa meelaaniin kan jedhamu kun seelota gogaa keenyaan oomishamee halluu gogaa keenyaaf kenna. Halluu gogaa keenyaaf kennuun murteessaadha. Kana jechuunis nuti warri gurraachi Afrikaan keessumaa meelaaniinii hedduu gogaa keenya keessaa qabna. Kanneen adii ta'an immoo kanneen akka Awurooppaa fi biyyoota biroo gogaa isaanii keessa hanga meelaaniinii xiqqoo jira. Kanaaf kan gogaan keenya addaatu gurraacha'u meelaaniinii hedduu waan qabnuufidha. Kanneen adii ta'an immoo meelaaniinii xiqqoo gogaa isaanii keessaa waan qabaniifidha. Dibanni gogaa addeessan kun seelota meelaanoosaayit jedhaman gogaa keessaa ajjeesaniiti akka meelaaniin jedhamu kun hin oomishamne taasisu jechuudha. Meelaaniin hin oomishamne taanaan immoo gogaan ni addaata jechuudha. Haala akkanaan egaa kan isaan dalagaa isaanii dalagan. Dibanni kun egaa gosa hedduu jira jenneerra. Bifa kireemiidhaanis bifa looshiidhaanis qophaa'uu danda'u. Maqaa adda addaas qabu bakka adda addaattis oomishamu. Haa ta'u malee hundi isaanii keemikaala haayidrookiinoon jedhamu kan seelota kana dhabamsiisu of keessaa qabu. Dibanni gogaa addeessan hundi isaanii keemikaala haayidrookiinoon jedhamu kan seelota meelaanoosaayit jedhaman kan meelaaniinii oomishan kana kan dhabamsiisu of keessaa qabu jechuudha. Kanatti tokko isaan taasisa. Dabalataanis hedduun isaanii maal of keessaa qabu? Vaayitaamin C of keessaa qabu. Vaayitaamin C kun immoo akka oomishni meelaaniin xiqqaatu taasisuu danda'a. Antioksidaantii waan ta'eef kana xiqqeessuu danda'a jechuudha. Dabalataanis keemikaala gilaayikoolik asiid kan akka seelonni gogaa du'an gogaa irraa haxaawamaniif gargaara. Keemikaala haayidrookiinoon jedhamu kun erga seelota meelaanoosaayit kan ajjeesee booda keemikaalli gilaayikoolik asiid jedhamu kun immoo kanumti dibata sana keessatti argamu seelonni du'an kun akka isaan dhabamsiifaman taasisa jechuudha gogaa irraa. Dabalataanis reetinoodis kan jedhamu yookaan gosa vaayitaamin A kan ta'e akka seelonni gogaa dafanii bakka bu'an seel tarnoover ni dabala jechuudha. Kana taasisuudhaan egaa hundi isaanii kun wal gargaaranii gogaa addeessuun beekamu. Ga'een isaanii akka bakka tokkotti gogaa addeessuudha jechuudha. Dalagaan isaanii adda addaa ta'e. Keemikaalonni gogaa addeessan hedduun isaanii kan of keessaa qabu jechuudha. Dabalataanis wantoota yeroo dheeraa dibannaa gogaa miidhan kanneen akka isteerooidii fi meerkurii of keessaa qabu dibanni kun. Isteerooidiin yeroo dheeraa dibannaan gogaa miidha, gogaa madeessaa akkasumas illee meerkuriinis gogaa miidha. Dibanni kun immoo gogaa addeessuuf wantoota kana of keessaa qaba jechuudha. Yeroo ammaa kana dubartoonni biyya Naayijeeriyaa parsantaa 77 ta'an dibata gogaa addeessu kan dibatu. Biyya Toogoo parsantaa 59, Afrikaa Kibbaa parsantaa 59, Senegaal parsantaa 27, Maalii parsantaa 25 kan ta'an dibata gogaa addeessan kana ni dibatu jechuudha. Biyyi keenya meeqa akka ta'e qorannaan geggeeffamne haa ta'u malee dubartoonni hedduun dibannaa kana dibachuun beekamu yeroo ammaa. Akkuma beektan egaa wanti kun gogaa addeessa waan ta'eef warri adiin dibatan warra gurraacha dibata jechuudha. Kanaafuu yeroo hedduu Afrikaa keessatti yeroo hedduu hojiirra oolu. Darbees akkuma sukkaaraa, intarneetiif kan kana fakkaatan jireenya isaanii guyyaa guyyaaf akka isaan barbaachisuu fi baasii isaan barbaachisu himu.
namoonni kana fayyadaman yeroo hedduu baasii isaanii ji'aa keessaa baasii tokko jedhanii keewwatu jechuudha. Baay'ee akka isaan barbaachisutti takka fayyadamutti kanaan walirraa kutanii yoo dhiisan gogaan isaanii ni fokkisa waan ta'eef kontineesli itti fayyadamu waan ta'eef akka wanta barbaachisaa tokkotti jireenya barbaachisaa ta'e tokkotti lakkaa'u jechuudha. Mee amma immoo gara miidhaa isaatti deebina. Miidhaa keemikaala kana yookaan dibata kana maqaadhaan kophaa kaasee dubbachuun barbaadu. Akka waliigalaatti miidhaa dibata gogaa addeessu kan hydroquinone of keessaa qaban dibachuun kanneen fidu keessaa kanneen gurguddoon kan jalqabaa dibata kana dibachuun dirqama yoo ta'e galgala dibatanii rafuun ganama ofirraa dhiquu qabu. Galgala dibatanii rafanii ganama ofirraa dhiqu. Yoo dirqama ta'e dibachuun mana yaalaatillee yeroo ajajamu akkasitti ajajama. Sababni isaas ifa aduu wajjin wal arguun qabu. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko ganama dibatanii ba'uun aduu keessatti hin oolanii yeroo galan gogaa isaanii gara halluu isaan hin barbaannetti jijjiira. Bifa magariisa, bifa burtukaanaa kan kana fakkaatan isaan taasisuu mala jechuudha. Bifa isaan hin barbaannetti isaan addaachuu barbaadu. Haa ta'u malee ifa aduu wajjin yeroo wal argu gogaa isaanii gara isaan hin barbaannetti jijjiira. Keemikaalli kun akkuma jenne seelii gogaa ajjeesuun waan dalaguuf seelii halluu gogaa fidan qofa miti kan hin ajjeesu. Dabalataanis seelota gogaa biroo waan dhabamsiisuuf gogaa isaanii gara cuquliisaa yookaan gurraachaatti guutummaatti jijjiiruu ni danda'a. Irreversible kan ta'e. Osoo adda kutanillee gogaan sun gara noormaalitti akka hin deemine taasisuu danda'a jechuudha yeroo dheeraa yeroo fayyadaman. Dabalataanis yeroo dheeraa fi yookaan qaama bakka hedduutti dibachuun tokko tokkommoo fuula qofaa irratti dibatu, tokko tokkommoo qaama guutuu irratti kan dibatan jiru. Yeroo dheeraa dibachuun qaama bal'aa irratti dibachuun miidhaawwan akka salphaatti ifaduun miidhamuu gogaa akkasumas salphaatti dheekkamuu gogaa skin irritation isa jennu. Kana malee gogaan jajjabaataa akka ta'uu fi kontentii isaa keessaa immoo tokko qabiyyee isaa keessaa tokko isteerooidii waan ta'eef isteerooidiin achi keessa jiru immoo ittisoo qaamaa hir'isaa. Ittisoo qaamaa hir'annaan immoo gogaan akka madaa'u waan taasisuuf dhibeewwan akkasiif saaxiluu mala. Dabalataanis darbee akka riskii kaansarii gogaa fiduutti ni kaa'ama jechuudha dibanni kun. Haa ta'u malee egaa miidhaan inni qabu osoma beekanii namoonni hedduun itti fayyadamaa jiru. Akkasumas itti fayyadamtoonni isaa garmalee dabalaa jiru. Akkasumas immoo gatii guddaan waan gurguramuuf oomishni isaas dabalaa jira. Kana malees immoo warri kana oomishan yeroo hedduu ofii isaanii itti fayyadaman waan ta'eef hedduu oomishaa jiru jechuudha. Oomishni isaas itti fayyadamni isaas garmalee dabalaa jira. Miidhaan isaa osuma beekamu. Kanaafuu ganga danda'ametti wanta kana dibachuurraa osoo of qusannee gaariidhaan jedha akka yaada mataa kootti. Kanaan ala garuu wanti kun mana yaalaatii ni ajajama. Fakkeenyaaf yeroo bugurii yookaan bugujiin namatti bahee fuulli namaa gurraacha'ee hafu yeroo waan ta'e nama rukkutee nama mure gogaan namaa gurraacha'ee hafu mana yaalaatii ni ajajama. Yeroo murtaa'eef ajajama. Bakka murtaa'etti dibama. Fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Kanaan ala garuu osoo hin fayyadamu ta'e gaariidhaan jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.